Malo malo akayoko ngadarage nangatini goya devite tutto simbe kuna ninjadini malo malo akayoko ngadarage nangatini goya devite tutto simbe kuna ninjadini 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 Gele sabu beta mato na pura de gadade me na yada no nan karon se malela baya dengene ona gana masusuke goya de mura tabera Jabe kola bera tabe tababa ura tabera Ona gana masusuke goya de mura tabera Jabe kola bera tabe tababa ura tabera Gargar sake na bergi abba kano sumanega Gargar sake na bergi gota kano sumanega Gargar sake na bergi gota kano sumanega Gargar sake na bergi abba kano sumanega Dale con la vera dabe tapaba una dabera Gargar sake na bergi apakano sumanega Gargar sake na bergi gota kano sumanega Nagaan Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilma Isaa, kan Hafuura Qulqulluu hunda keessaniif abaayatu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhiiga Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bitamtan hundumti keessan nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif abaayatu. Biyyoota adda addaa keessa kan jirtan, fagoof dhiyoo kan jirtan, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin kan isaa kan isin taasifate iddoo argamtan hundumaatti, biyya argamtan hundumaatti maatii argamtan hundumaa keessatti eegamtanii nama guyyaa irraa warri taatan Waaqayyo inni hundumaa danda'u irraan isin ga'e maqaan isaa haa ulfaatu akkam jirtu. Egaa itti fufee akkuma beektanii raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Geggeessaa olaanaa waldaa kiristaanaa galata Waaqayyooti. Bakki argama keenyaa magaalaa Shaggarii kutaa Malkaa Noonnoo aanaa Noonnoo keessatti argamna Shawaa Meedaa jechuudha. Akkuma kana guyyaa irraa fuula keessan duratti kanan baay'eef utuun isinitti himin dura dubbii Waaqayyoo keessaan iddoo kana dubbiseen ergasii gara mata duree kootti yookaan immoo gara dhimma kootitti deebi'a. Akka jedha dubbiin Waaqayyoo maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 52 lakkoofsa 4 hanga 6tti kan jiru dubbiseeni gara ergaa kootti darbaa isa booda immoo walii wajjiniin yeroo bal'aa qabannee yeroo waliin mari'annu yeroo ergaa kallattiidhaan waldaa keenya irraa isiniif darbu isinitti himu ta'a. Akka jedha Waaqayyo saba isaatiin
isin gatii malee gurguramtanii turtanii. Ammas horii utuu ittiin baasin hin furamtuu jedha. Waaqayyo gooftaan sabni koo duraan biyya Gibxii taa'uudhaaf achi gadi bu'ee ergasii immoo warri Asoor sababii malee isaan hin cunqursan. Sabni koo wanta tokkoyyuu utuu hin argatin erga fudhatame amma immoo asii maalan qabaree warri isaan mo'an isaan hin boossisu. Yeroo hundumaas maqaan koo hin arrabsama. Si'achi garuu sabni koo ani Waaqayyo akkan ta'e hin hubata. Yommus ani isa kunoo asan jira jedhee akkan ta'e hin bara jedheera jedha. Iddoo kanatti maal jedha? Waaqayyotu waa'ee saba isaatii dubbata. Sabni koo gatii malee na jalaa gurguramee turee jedha. Waan tokkoyyuu hin fudhanne, waan tokkottis hin gurguramne, gatii malee gurgurame akkasumaatiin na dhaga'uu dadhabuusaa duwwaadhaan, karaan jedhe irra deemuu dadhabuusaa duwwaadhaan, isan isaaf ilaale dhiisee isa ofii isaatiif ilaallate qofarra waan adeemeef sabni koo gatii malee na jalaatii gurgurame. Gatiin tokko utuu kaffalaminiif gurgurame. Harka namaatti reebame, harka namaatti miidhame. Ammas gatii utuu ittiin baasin furama jedha. Gatii utuu ittiin baasin furama. Akka kaleessa dheengaddaa akka baroota darbanii hin ta'u. Gatii itti baasuun isan barbaachisu. Furamuudhaafis gatii hin baasu. Gurguramuudhaaf akkuma gatii hin baafne yookaan immoo gatiidhaan akkuma hin gurguramne furamuudhaafis gatii baasuun isan barbaachisu jedha. Gatii baasuun isan barbaachisu. Maaliif jennaan saba isaa warra jaallatu Waaqayyo gooftaan maccaa qabaa ormaa keessaa akka baasu iddoo kanatti irra deddeebi'ee dubbata. Warri Asoor sababii malee isaan cunqursan jedha. Hin cunqursan jechuun hin miidhan, mirga isaanii sarban, mirga isaan qabantu irraa fudhatame jedha. Wangeelli immoo dhugaadha. Wangeelli immoo itti dabalan qabu. Biyya Gibxii taa'uudhaaf dhaqanii achitti cunqursaan isaan irra bu'edha. Akkuma beekamu beela baqa gara biyya sanaatti baqatan. Yoosef duukaa kan isaan dhaqanii fi gurguranii mul'ata gurguran duukaa kan isaan badanii dhaqaniif beela baqa dhaqan. Achitti garuu ciqileetu isaan irra dhaabbate jedha. Hin miidhamanii warra Asoortu isaan cunqursee gadi isaan qabanii isaan miidhanii jedha. Baay'ee miidhaman jedha. Akka maleetti miidhamanidha. Akkaataa maleetti cabanidha. Akkaataa maleetti miidhaman jedha. Eenyu? Sabni Waaqayyoo. Sabni Waaqayyoo. Ammas gatii malee furamuu jedha. Gatii malee furamu. Sabni koo waan tokkoyyuu utuun argatin erga fudhatame jedha. Sabni koo waan tokkoyyuu utuun argatin erga fudhatame amma immoo asii maalan qabaree jedha. Warri isaan mo'an isaan hin boossisu. Yeroo hundumaas maqaan koo in arrabsama jedha. In arrabsamaa jedha. Waan isaan qabe keessaan isaan baasaa jedha. Waan isaan hidhate keessaa, waan isaan irratti mo'e keessaan isaan baasa jedha. Waan sirratti mo'e keessaa si baasa Waaqayyo gaafa. Yeroo baay'ee waan baay'eetu namarratti mo'a. Yaadii namaa namarratti mo'a. Eenyummaan namaa namarratti mo'a. Rakkinni namarratti mo'a. Iyyummaan namarratti mo'a. Seexanni yeroo humni kadhannaa nama kee dhumu namarratti mo'a. Ciqileen namarratti mo'a. Arrabsoon namarratti mo'a. Waan baay'eetu namarratti mo'a gaafa yaadni namaa, jireenyi namaa kun gaafa namatti ulfaatu, gaafa Waaqayyo namarraa achi ilaalu. Warra akkasii kana nan furaa jedha Waaqayyo. Furuun barbaada. Fayyisuun barbaada jedha Waaqayyoota akkasidha. Si'achi garuu sabni koo ani Waaqayyo akkan ta'e hubataa jedha. Kan ammoo kana nu hubachiisu nama fakkeenyaaf saba Waaqayyoo namni eenyu akkan ta'e sitti agarsiisa gaafa namaan jedhu sin reebaa, sin caccabsaa, sin miidhaa, miindaa keerraan si ari'adha. Waaqayyo garuu akka jedhame gargaaree waaqummaa koo sitti agarsiisa malee reebeen jedhu, miidheen jedhu,
gargaaree waaqummaa koo sitti agarsiisa jedha. Gargaaree gargaarsa sii godhe du'a kee asi baasee rakkina kee asi baasee miidhama kee asi baasee caba keessaa si baasee waan sirratti mo'e keessaa si baasee waaqummaa isaa sitti agarsiifachuu barbaada. Malee si reebee miti. Malee si garafee miti. Diinonni kee utuu ilaalanii warri si miidhan utuu ilaalanii warri si cunqursan utuu ilaalaniiti achi keessatti ulfina sitti agarsiiseetu ani waaqa dhugaadha kaa. Inni hubattaa'edha. Rakkina kee dhaabattee waaqummaa koo hubatte. Eegaa. Reebee caccabseetu namni na hubattee na bartee hamman ga'umman si miidhe. Miindaa kee irraa si ariisiseedha. Mana hidhaatti si ajjeeseedha. Akkasi godheera miti hamman ga'u bartee jedha. Waaqayyo akkasii jedha. Si gargaaree sii godhee ana jedha. Maqaa isaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Yommus ani isa kunoo asan jira jedhe akkan ta'e hin baraa jedheeraa jedha. Hin barta gaa. Asan jira sasiin jedhe ta'uu isaa barta. Isa waadaa sii gale gaafasii ta'uu waaqayyoo barta gaafanni lafaa si kaasu. Gaafanni Asoor harkaa si fuudhu. Gaafanni Gibxi harkaa si fuudhu. Gaafanni warra Yibuusotaa, warra Meewunotaa, warra Amoonotaa, warra Amoorotaa fuula kee dura xaragu. Asan jira sasiin jedhe. Isa waadaa sii gale. Isa lafaa si kaase. Isa ba'aa kee baate ta'uu isaa barta. Barta. Nam baraa hidhime koori. Hin barta. Nama amaneef hin ta'a. Hin barta. Hin barta. Waaqa ta'uu isaa sitti agarsiisuu barbaada waaqayyotu warra waan ta'e. Waaqa ta'uu isaa sitti agarsiisuu barbaada. Yeroo hundumaa waaqayyo waaqa ta'uu isaa dhalootatti agarsiisuu barbaada. Waaqa ta'uu isaa akkatitti qabitee kee abaatu iddoo tokko sii dubbiseeni isumaan gara ergaa qoccee xiqqoo kadhan. Maal jedhaa? Miikiyaas boqonnaa 2:13 akkas jedhan dubbisa. Inni cabsee karaa banuu isaan dura hin ba'a. Isaan cabsanii balbala kellichaa keessa darbanii jalaa hin ba'u. Mootiin isaanii darbee isaan dura ni deema. Waaqayyo isaan dura hin bu'a. Haaleluyyaa. Inni cabsee karaa banu. Ilaa saaqee banan jedhu. Qulfii ittiin balbala kennaniif banuu kennaaf hin jedhu. Qulfii balbalaa sii kennatu hin taane cabsee si jalaa bana. Isaan dura bu'aa jedha. Isaan cabsanii balbala kellichaa keessa darbanii jalaa ba'u. Jalaa ba'u. Isa isaan ari'atu jalaa. Rakkina jalaa. Muddama jalaa. Miidhama jalaa. Isa teellaa fiigu jalaa. Hin ba'u. Kellaa balbalichaa keessa ba'anii jalaa ba'u. Jalaa si baasa waaqayyo. Jalaa si baasa. Isa sitti cobu jalaa. Isa si gassi qabe jalaa. Isa ciqilee sirra kaa'ate jalaa. Isa si hacuuce jalaa. Isa si miidhe jalaa. Si baasa. Dhukkuba sirra taa'u kana jalaa si baasa. Gaaffii kee kana jalaa si baasa. Gaaffii sammuun kee si gaafatu jalaa si baasa. Fira akka diinaa jalaa si baasa. Haadhoo akka alagaa jalaa si baasa. Kiristaanota akka Ayizaabotaa jalaa si baasa. Ayizaabota gooftaan beekne jalaa si baasa. Diinota jalaa si baasa. Warra miidhaa geessan hundumaa jalaa si baasa. Jalaa si baasa. Isa kaan galaanaan haree. Isa kaan lafa baqaqseetti naqee. Maal dhaba waaqayyo. Fatteedhaan lolee jalaa baasee. Biyya dhiiga duwwaa godhee jalaa baase. Maqaa isaaf ulfinni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isin haa kabaju. Baay'een isin jaalladha. Xiqqoo kadhanneen ergaa koo isinitti kadhanna. Yaa abbaa isa hundumaa gararraa jiraattu gooftaa keenyaa mootii nagaa galanni siif haa ta'u. Jalaan isin baasanuun jette. Waan jalaa ba'uu dadhabnee yeroo dheeraatti miixachaa turre. Waan jalaa ba'uu dadhabnee yeroo dheeraaf itti rakkachaa turre. Waan jalaa ba'uu dadhabnee yeroo dheeraaf itti garafamaa turre. Ciqilee gadi nu qabe. Wal'aansoo gadi nu qabe. Iyyummaa gadi nu qabe. Boo'icha gadi nu qabe jalaa akka nu baaftu nutti himte. Maqaan kee haa ulfaatu.
Maqaan kee ulfaatu Asoor jalaan baasaa saba koo. Cabsaa caccabsaan sin dura darbe. Karaan sinitti agarsiisa maqaan koo Waaqayyo gooftaa maccaatiin. Mootiin jedhama. Maqaa keef galannaa ta'u. Maqaa keef ulfinnaa ta'u. Egaa waan nu qabe jalaa nu baasi. Waan nu hidhate jalaa nu baasi. Waan nu cunqurse jalaa nu baasi. Kana waan gooteef ulfaadhu. Dinqii haaraan hojjetamu. Siree irra ciisanii boo'aa kan jiran kun jalaa ba'an. Dhukkuba isaan qabe jalaa, muddama isaan qabe jalaa, yaaddoo isaan qabe jalaa utaalanii ba'an. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin jalaa ba'an. Jalaa ba'an. Jalaa ba'an. Kaabarra kan jiran, kibbarra kan jiran, fagoo kan jiran, dhiyoo kan jiran, malkaa gamana kan jiran, maqaa kee kan beekan, kan si sodaatan, dhiiga kee kan bitaman. Haaleluyyaa. Qabamanii jalaa ba'uu kan dadhaban, xibaara jalaa, gadda jalaa, miidhama jalaa, yaaddoo jalaa, boo'icha jalaa, dhukkuba jalaa ba'uu kan dadhaban harkaa habba'an. Harkaa habba'an galgala kan. 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 Maqaa Yesuusiin harkaa baaseera. Lafa dhiyee bari'u jalaa ba'an. Galgala har'aa ganama boorii baraan jalaa ba'an. Jalaa ba'an. Sa'aatii isaan dhagaatti sagalee kun haaraa isaanii haa ta'u. Mana isaanii kee rakkina gadaa baasu. Jibba gadaa baasu. Iyyummaa gadaa baasu. Abdii kutannaa gadaa baasu. Jalaa ba'an dhiiga Yesuusiin. Waan jalaa baafteef sin dinqisiifadha. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Eebbifame. Kabaja argadhu. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa har'a fuula keessan dura kanan dhufee fi karoora addaa akka waldaa keenyaatti qabannee jirra. Innis namoota iddoo garaagaraa irraa yeroo adda addaatti kadhannaadhaaf dadawwalanii akka isaaniif kadhannu nurraa barbaadan baay'eefan ergaa qabadhee dhufe. Namoonni biyya garaagaraa teessanii ergaa kana dhagaa jirtan akkasiin sheerii gootanii waliin geessan abdii guddaan qaba. Biyya fagoos biyya dhiyoos teessanii kan jirtan, biyyoota Awurooppaa keessa kan jirtan, biyyoota Ameerikaa keessa kan jirtan, biyyoota Afrikaa keessa kan jirtan, Itoophiyaa keessa illee kan jirtan, hundumti keessan biyya adda addaa irra teessanii sagalee kana kan dhageessanii sagantaa addaa kan zuumiidhaan tajaajilamu namoota galmeessinee kadhachuufii fi yookaan immoo yeroo bal'aa fudhannee saba kana walitti qabnee yoo kadhanne gaarii ta'a. Namoota kana callisnee tokko tokkoon kadhachuurra yookaan dawwalanii nu dhabuurra yeroo dhaabbataa yoo isaaniif keenye gaarii ta'a kan jedhu waan qabnuuf yeroo addaa fudhannee barsiisa wangeelaa bal'aa fi yeroo kadhannaa bal'aa qabannee namootaaf kadhachuu barbaadna. Tokko keessaniif. Kanas kan goonu yeroo fuula keenya dura jirutti. Kunis kan ta'u yeroo gabaabaa yookaan immoo yeroo fuula keenya dura jiru keessaa guyyaa tokko isin beeksifnee guyyaa sanarra guyyaan kun akkuma kanatti karaa miidiyaa kan darbu ta'a. Isin galmeessinee biyya kam teessanii silkii asii gaditti argamu kanaan galmaa'uu waan dandeessaniif yeroo tajaajilaa bal'aa galgala keessaa sa'aatii 2 kaanee hanga sa'aatii 6tti wal faana yeroo bal'aa yeroo tajaajilaa qabaanna. Akkuma kanallee namoota yeroo akkasii hin qabne akkasuma ganama keessaa sa'aatii 4 kaanee yookaan immoo sa'a 3 akka isin mijatu biyyoota garaagaraa warri yeroo nu biraa bari'u isin biratti galgalaa waan jiruufi yeroo kanas gargar baafnee isiniif sagantaa qabuudhaaf murteessinee waan jirruuf namoonni kadhachuu barbaadan hidhaan keessan hundinuu harka Waaqayyootiin akka hiikamu warri amantan qofaan. Harka namaa miti. Namni hidhaa namaa hiiku. Waaqayyootu hidhaa namaa hiika. Wangeela Waaqayyoo yeroo bal'aadhaaf erga walitti dubbanne waa'ee mootummaa Waaqayyoo erga walitti himne dhukkuba garaagaraa kan qabdan, gaaffii garaagaraa kan qabdan, hibboo garaagaraa kan qabdan, rakkoo gaa'ilaa kan qabdan, waan Waaqayyoo deebisuu dadhabu tokkoyyuu hin jiru. Hin danda'a Waaqayyo. Hin danda'a waan ta'eef sa'aatii amma dhageessan kanarraa kaatanii silkii asii gaditti argamu kanaan galmooftanii yeroo isin tajaajilu taanaa nuyi namoota 2-3 taanetti kan isin akka waldaatti jechuudha kan qophoofnee jirru. Kanaaf isin tajaajiluu barbaanna. Kanaaf namoonni tajaajila kanatti hirmaachuu barbaadan kallattii kamiin keessaan illee namoonni baay'een maaf nuuf hin kadhanne
maaf kadhannaa nuuf qabdan addaan kuttan nuun jettanii nu gaafachaa turtanii. Kanaaf yeroon keenya xiqqoo ishee waan nu jalaati biizii ta'uu fi yeroo dhaabbataa isiniif qabu waan murteessineef yeroo kanarraa jalqabnee wal faana akka kadhannuuf murteessinee jirra. Torban tokko qofaaf waan isin galmeessinuuf torban kana keessa silkii asii gaditti argamu sa'aatii maleetti waasaappiidhaan nu dubbistanii imoodhaan nu dubbisuu dandeessu, waasaappiidhaan nu dubbisuu dandeessu, teelegiraamiidhaan nu dubbisuu dandeessu. Garuu hoggaa nu dubbistan yeroo nu dubbistan barreeffamaan galmaa'uun barbaade jedhaa nu barreessaati ergasii booda nu dawwaltu yookaan deebisnee akka waldaatti isinii dawwallaa jechuudha. Akka waldaatti isinii dawwalla. Akkuma kanas sagantaan keenya kan zuumii kan onlaayinii irraa qabnu guyyaa kamisaa fi guyyaa kibxataa jechuudha waan qabnuuf isa kanas halkan keessaa sa'aatii 3 irraa kaafnee yeroon waan waaqeffannu waan jiruuf yeroo kanarratti akka isin argamtan adaraan isiniin jedha. Akkuma kana galmi ammaa galmooftanii akka walii wajjin kadhannaa itti fufnu isiniin jenna akka waldaatti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan fedha kan qabdan silkii asii gadi irratti argitan kanaan nu beeksisaati galmaa'aati yeroo kadhannaa bal'aa qabaanne zuumii kana keessatti jechuudha. Namoonni guyyaa gaafa sanaa seenan warra galmaa'anii waaqeffatan qofaa aadii itti goonaa jechuudha. Aadii itti goonaa yeroo bal'aa fudhannee tokko keessaniif jireenya keessaniif mana keessaniif isa hundumaa gochuu danda'u waaqayyoon kadhanna. Unii gaaffii deebisuu hin dandeenyu. Gaaffii deebisuu isa danda'u garuu beenna. Innis maqaa tokkicha ilma waaqayyooti. Dhukkuma barbaade haa ta'u. Qabadhaa kottaa wanti waaqayyo dadhabu hin jiru. Waan hundumaa danda'a. Lolli kan waaqayyooti. Yeroo hundumaa lolli kan waaqayyooti. Hin lola waaqayyo. Mana keessan irraa lola. Gaa'illi keessan goolamaa kan jiru. Eebbi keessan goolamaa kan jiru. Nagaan keessan jeeqamaa kan jiru. Kottaa deebii qaba waaqayyo. Waaqayyo deebii qaba. Gooftaan isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Kanaafi adaraa keessan isiniin jennaa waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa. Gooftaan baraaf guyyaa keessan haa eebbisu. Sheer gochuudhaan nama hundumaa biraan ga'a. Namni kamillee sheerii gochuudhaan walaa qaqqabsiisu. Kallattii adda addaa yuutuubii keenya irraa sabiskiraayib gochuun guyyaa guyyaan barsiisa hin gadhiifnu. Laayikii godhaa sheerii godhaatti barsiisa hin gadhiifnu hundumaa hirmaadhaa. Karaa linkiin kun feesbuukiidhaan gadhiifama sagaleen kuni akkuma kanarrattillee yuutuubiidhaan gadhiifama waasaappii adda addaadhaan gadhiifama. Namoonni peejii zuumii waldaa kiristaanaa galata waaqayyoo jedhuttis dabalamuu kan barbaadda yoo jiraattanii akkuma kana silkii asii gadi kanaan nu dubbiftanii kan wajjin waaqeffannu ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu isinin jaalladha. Biyya barbaaddan hundumaa kan jirtan gooftaan maccaa isin haa kabaju. Shaaloom. Waaqayyo isin haa eebbisu. Malo waaqayyo ngadaraa kee nangatini guyyaa deebitee tultuttoo simbee kunaan hin jedhini. Malo waaqayyo ngadaraa kee nangatini guyyaa deebitee tultuttoo simbee kunaan hin jedhini. 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 Gilleessa bubbee tamaatoo na fuudhatee gada deeme na yaadanoo nan garoonsee malee lafa yaada keenye. Una ganamaan susukee guyyaa deemuu dadhabeera. Jirri koolaa bee dadhabee tabbaa ba'uu dadhabeera. Una ganamaan susukee guyyaa deemuu dadhabeera. Jirri koolaa bee dadhabee tabbaa ba'uu dadhabeera.